Kun dhandhama oduu sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromootiin. Dhaabbanni mootumoota gamtoomaanii dhibee HIV/AIDS irratti hojjatu UNAIDS gargaarsii dhaabbata gargaarsaatii fi misooma addunyaa kan UNAIDS yookiin USAID irraa argatu dhaabbachuun isaa Itoophiyaa keessatti gargaarsa namoottan vaayiresii AIDSi wajjiniin jiraatan 500,000 fi 3,000 taasifamu akka gaafii keessa galchee ibsee jira. Ministeerri dhimma alaa mootummaa UNAIDS gargaarsi dhaabbateen kan HIV/AIDS ilaallatu akka hin taane beeksiseera. Sudaan keessatti jeequmsi adeemaa jiru biyya Sudaan kibbaa bakka jiraattonni rakkina dinagdee wajjiniin wallaansoo qabaa jiranuu fi haalli siyaasaa tasgabbaa ta'e hin jirre keessatti muddama dabalataa uumuun isaa beekameera. Humni waraanaa mootummaa Meeksikoo roobii kaleessaatii kaasee daangaa magaala Meeksikoo Ciudad Juárezii fi magaala kutaa Teeksaasii El Paso gidduu jiru irratti bobba'ee jira. Waraana mootummaa Meeksikoo gara daangaatti ergamuudhaaf bulchiinsa Doonaald Tiraamp wajjiniin walii galan 10,000 keessaa isa jalqabaati.